سيناتي يا سوكان تيمو بوي جرا قدي وان سينان كيس دبر خلينا نمشي بخنا أما مالا ينيو ده نايت كلابي غوسايتي ده نايت شو غوسايت أزواي إبانغالي ياري हमारे घर दच्ची बल्ले إبانغالي ياري دمبلسيتي خنا بريدا ينيو كمان شادو إسان كنا غزايني تو داو جار ساستير ولا غبريل كان كندا جرو كان أدنى بابي زاك ديزايجو أمو كاتشنا كيسن أو أما كأتمان دانسي هل كنيني أنت كاو جاشف جنبه هو جاشف جتو دفته هو جاشف جنان كأتمان دانسي هو جاو كاسين جو كلام بيتي قطنا وارو كارجر دانسي دوا أدينا كنا سكرنا كباجة جري أدينا أكا كباجة مني نهندينو بكا كباجة نخاين بولتي يعني بولتي يعني أما دانس ما تناوكان كيه تبدو مني بلامي حكومة كتين كورنر خرنا كورنر سريتي وثاني دانس دان نمني رفتي ورّي هماري دانسي كلو أشير أوتالي تلا أشير أوتالي أبو كتاي أدينه بيجي كريستة نمو كتاي نمو ناجاي بويه كله نمو مالو بلام نكنا حكومة تكتين أنجلي سني رانجلي خلنا نبيه قصاي تكنا جيرا كان بيجي كريستة أنجلي أركان قصاي دانا كنا جين متا كنا نانجي قصاي نكنا نانجي أما كبردوغا أما كرتة تكتاي بيجرا كيفنان فونا قالشنا جانين أباني بيجودو كتيسا كنا كلابي نما كرجال شوال سيد بيجرا كيس هذا سيدا برا بيجرا كيسا هذا سيدا نمون ده كتيسي سنمني أندي أدينانيس كا وندي مولو جاني خاطر سات جاني أما نكاباني mana nadi bisani jechu amma mana tingale adina nama lenjina takhandu egale jechu adina nuka gitara le asumai gade bise mas dawo egale mal wang ushasha tidar banta ko jirawan tolfame designan isa kanan gade bise di peda wa adina nuka sirpa adina sirpa amma ni qorat di style khanas akatet niju ana war badani hundu fajeju ini keyboard di kasih ana war badani yana ese de music banson ana war badani saudi jira khamma oh ye saudi arabia saudi wale dise hay ga walle ga kamit dise ga halli jiruda jarasan garte generation ota jirusani isinis biyara base khali sachi khaisati mata wari se marachi teju sabar tun tanga dibbe macit amma dibbe to moy gale amma malinji adiso furgata ci do hejechu yedalot yo ogalalu nagudisu ti khari kechu amma lali kasit ka durasan polo ba amma dura nim barresa yedalo katana ti jawkhana malinji adinan te khanne malinje malinje o gudro tigendu anda gutinare ke osonde mukhara wagni na badase ashita temera seitenan ko faltenan jete wal barra battalu masentation kubate onera hoga asinjenje nadinani o deisina najala jinjen o deisinan ko era okay najara kabet o deisina nanjenanin guntuni kajale namol furfure je o deisina ejisi kokole fakati urjile o deisime wahelte wabadate khobara fun sirafte nanye o isa adinanin fudadun je fudate je jechu
Oh, dia kira Sirba dia. qaree. Oh. Hamma addisuu biraan dhaqe. Addisuu furgaatas isaan kun hundi na jaalatan. Mana addisuutiin dhaqe gaafas inni kaadhimaa jiituuti. Jiituudhaan walitti hin dhufne mana isaanii gommaa xophatti. Dhaqee mana abbaasaa. Mana obbo Furgaasaa. Ati addisuuttis akka jaban na jaalatti mucaa xiqqaa tokko dhooyyanii. Amma malee nje ati tiyyaanis keetumaa naamanii dhugaan sitti himaa. Tajaajiltuu meesitu jiru kan akka keenaaf ta'u hin jiru. Tiyya anis keeti isa kana jee addisuu biratti isaafis kana godhee jechuudha. Akkasumaanii nama wal baraa dhufee jechuudha. Mana adinaan kana gaa isin Pirotestaantii amalmal jedhaniini. Olluma gibbuma agartee mooruma adinaan kireeffate tana keessa teessisiinis mana adinaan kana bira kireeffattee. Waan amalmaalitti fufi. Amalmaaltun abbaan mana qaadimaan isii hin heerumne yeroo san muluqaan jaanii. Muluqaan kun muuziqaa Pirotestaantii taphata faarfannaa. Oromoodhaa afaan Oromoon beeku. Anaaf illee naan dalagee muuziqaan. Muluqaan kun. Amma amalmaal kana bira dhaqeetiin yaa amalmaal teenyaa awwaan kana jiruu tiyya hunda ni argita. Jiruun tiyya tun hundi rakkina. Anaa abbaas hin qabu jeetiin seenaa kiyya taphachiisee gabaabatti si hima. Seenaa akkuma si taphachiisee sanitti duuba yaaboo abbaa manaa kee kanaan inni gartee mazmuurii malee muuziqaa naan deewu. Duuba gartee ana gabricha rabbii kana miskiinticha rabbii kana gargaaruun kanaaf jecha gartee Kiristoosis hin lolu waaqninis hin lolu ana tokkichaa gargaarii injee rakkina keessaa hin baha. Isaafillee sadarkaa dabalaa fi injee isinis boocheeti wanni hin baasu waan hamtuu gartee haqa ummataatiin lallabaa malee waan hamtuu as keessatti hin jiru waaqaan isa waliin dha'u. Jannaan isatti si himanaan jettee itti naa himtee jechuudha. Itti naa himnaan inninis yeroo kanaaf istuudiyoo dhufuu jedhe. Istuudiyoon dhaqee jechuudha. Argi. Istuudiyoo dhaqeetumaan jidduutti bahee amma isaa wal barree istuudiyoo isaatis baree bilbila isaatis fudhadhee jechuudha. Amma jidduma sanatti rakkinni adinaan hin gargar nu facaasaa jechuudha. Rakkinni haala jiru. Jiruun hoggaa gargar nu facaaftu. Haala wallisaa Oromoodhaan ni beektu labsan keessa. Jiruun hoggaa adda nu facaaftu. Nama eessan dhaqa Anawaar Badhaanee biran dhaqa. Kaasiyoodhaan saampila hojjedhuu fi dinaan jeemu luqaniis. Warri meeshaan akka deessu kun. Amma kaasiyoodhaan Anawaar kun naa dhawuu eegalaa jechuudha. Badhaanee kiiboordii kana yaa'ee. Wani beeka? Kaasiyoo ishee. Sirba san hunda Anawaariif naatu godheef. Sirba Anawaar inni dhuma dabarsee kana. Koto bareetu biyyatiyya handartu hamanaan si yaadu na yaadu as kottu yaabontu bareedu baadiyyaa fi yaa rabbii qolaadii rakkooti yaati yoom fittiin gammanne maali jiruun tooti maaf garaa jabaata gooftaa kiyyaati isa jiru kana naatu godheef. Daawwattoota keenya kabajamoo. Qophiin keenya ammas ittuma fufaa wallee kana taantu booda walitti deebina. Tole. Amma gaa Anawaar biraas saampila tolfadhee miti. Anumaa xiqqaa kana intalti qananii jedhaniin hojjettu mootummaati. Adinaan biratti isinis saampilaan hojjedha jettee dhuftee ichi wal barteen agarte. Guddoo isii waggaa 38. Eega gartee Khadiir kun jiruudhaan bakka deemu wallaale mucaa kananiin qaadhi madhaaniin fuudhaa jaarsa kiyyaa ta'uu muuziqaas hojii dalaynaa dhibannatti dhuftee jechuudha. Yaa Rabbii kiyyan jeega amma. Maal jette yaaduu? Yaa Rabbii kiyyoonni hin jeef Anawaaris jiruusaa mana xiqqaa tokko keessa ta'a.
Eeysan jiraan Usmaayyoo baan isaatti dhufaniiti waan qabaniin na gargaaran. Rabbi rahmata. Na guddis rabbi rahmataa godhuuf. Sheefiniin kiyya naan jaa Usmaayyoo. Sheefiniin kiyya naan jaa maqaa. Sheefiniin naan jaa hoo waadha. Sheefiniin kiyya naan jaa yaa hoo. Wallaahi Usmaayyoo buusaa. Suutee baramtee asuma dhufee na laala. Na jajjabeessan. Kaadhii maduu jira nama. Amma gaana barbadaanee hanga gartee yeroo dabartutti har'a wartee waa takka olii godhuu hin dandeenyu. Anis bira dhufeetiin si gaafadha. Huccuu tanaas uffadhu tiishartii isaa hayisee qabu naa kenna na warra. Bachoo biyyarraa ergamteef dhahee naa kenna. Hasaasarraa dhufti bachoon. Hasaasa keenya kaarsiirraa. Kana naa kenna. Ana warra keenya kun. Rabbiin jala isaa qabaluufi. Yaa olaal. Ammoo anumaa tana jidduu jiru. Yaa yooriin yaa bosoo jiruun injifatii yooriin fuudhuu hin danda'u. Ana warra keenya akkamiin taajee anaa wayiwaatu yaa rabbi na baasiin jeen osoo jiruun injifatin yoon fuudhe gartee na harkaa hayyoon tiyya baddii. Argite? Hoggaan jiru Farahaan Abdusalaam amma Landan jira. Eessuma shukuriitii jechuudha. Shukurii Jamaal kana. Olisuma keenya kana. Barreessaa natti na bare. No, good. Barreessaa natti dhufa. Good. Barreessaa sitti dhufe. Barreessaa. Inni sana warra kiboordii na barsiisa jee. Yaate. Suuraa wanda dhukkubin. Taa'ika tokko sagalee kee onnoo godhaan jirtu. Maal? No, hatta waraabintu yoo. Waan jedhe inni minniya. Sati. Okay. Anwar barreessaa sitti dhufa. Maal Farahaan? Farahaan. Isa laali. Jedhi itti fufi. Farahaan kun makkanni sarraa fiigaa dhufaa jechuudha. Inni xiqqaa. Kiboordii ana warra kana biratti taphachuudhaaf kaasiyoo isaa qaba. Amma Farahaan kun hoggaa dhufu mee mucaa ajaa'ibaati akkatti sirbu nu malaalii jeena na warra kun. Kiboordii dhahee kunuun tana takka bakka keenyu isa dhabnee akka diir kana bakka inni galu dhabneeti kunoo akkanatti garteen tana takka bira kaa'uu deema jennaan mucaa akkana gartee taalentii qabu mucaa xiqqaa akkamitti heerumsiifta mucaa kana ni guddifna malee jeenaa fudhatee mana kiyyatti gala je'ee fudhatee gartee haadha isaa tos diraasii gargaaraa fudhatee innis manatti naan galee jechuudha yaaboo. Mana isaatti makkanni isatti. Hiyyeessa rabbi hin gatu. Hin gatu. Kana jalaa amma jalaa na fuudhe gaantala jalaa. Anis osoon heerumuuf hin deemaa beeka. Amma fuudhuudhaan miti kaatuun heerumuudha malee. Yaa rabbi an fuudhuun fedha malee heerumuun fedhuun jeen. Jiruun nan heerumsiisini. Jiruun na hafuusiftuu jechuudhaan. Amma akkasitti manatti jenna galchanii jechuudha. Manatti na galchee jechuudha. Farahaan kun osuma dhahuuti anas yedaloo irratti baree isarratti innis kiboordii irra baree. Farahaan. Gaafa sani goonni keenya gurraachi leenca haati deesse Hussein Buneedhaan natti dhufa. Hussein Buneedha. Kana hundan itti madde Hussein Buneedha. Innis waan irra dabrannaa fi manii jechuun Hussein Buneedha. Seenaan sana yaadatu. Jeneraal Hussein Buneedha. Farahaan kunis piroomoot na godhaa jechuudha. Haati shukuriitis rabbi rahmataa godhuuf ni jirti jechuudha Asiyaa. Yaaniini. Manuma kanatti mucaa kana tuqinaa jedhanii chumatti gartee waa hunda naa godhanii na kabajanii jechuudha. Argite? Achumarraahin Farahaan kun ka'ee maal naa godha? Saambila giddiidaanyee kanaadha umma giddiidaanyee nu hundarra dha'uu beeka. Giddiidaanyee. Giddeessa meeshaa muuziqaa Oromooti yaa galatoomu. Inni kun tolo naa dhahee jechuudha saambila. Muuziqoota kana waliin qindeessinee Farahaan hojii. Yedaloo kana akkatti deemu kana hunda. Muuziqaa afaan Oromoo guddisee. Saampilli dhoomte. Saampilli amma muruqa bira dhufte jechuudha. Muruqa bira dhufaa jechuudha. Asitti eebbifame. Dhume. Mana kanarraa. Bahee deeme. Sayyimmaatii tokko biraan dhufaa jechuudha. Sayyimmaatiin kunoo nama gartee gololchaati. Kadhataa rabbiitiis as jira ammayyi. Argitee? Inni kun isaan kun Sayyimmaatiin kun walaloodhaa fi walaloo jajjabduudhaan na gargaaruu eegale. Akkamitti si gargaaree naan jii? Akkamitti gargaare? Dabalaa dameetu fuudhee na geessan maas Farahaan bira. Dabalaa damee ni beeku. Dabalaa miskiinee. Dabalaa kanaaf kaasetta siifin hojjedhaa jee. Sayimmaatiin kun. Lakkii naan hojjetanii mucaa xiqqaa tokko jira ka guddatu. Yaa boo dhaggeeffadhu. Dabalaa jedha.
Miskiina bare. Mucaa waboo ka ajaa'iba ilmoo wabooti jee. Isa kana naa gargaarii jeen carraa kiyya isaa dabarsee jee yaaboo laan yaaboo.